Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Okay, gargaarsu gaafa kutaan biraa gargaaramu kayiri ta'e arra gaafa arsii gargaarra jiru maaliif sharrii ta'e? Geemiin gizee namni biraa taphatu kadhattu, gizee gandi biraa taphatu goota. Gargaarsi gizee kutaa dheengadduma kana salaale namni gargaarsisaa ture goota gaafsan goota turre ba. Gaafa wallaggaan gargaarsifnu goota turre ba. Gaafa boorana gargaarsifnu goota turre ba. Gaafa gandi biraa gargaaramu goota. Gaafa arsiin gargaaramu cubbu. Gaafa arsii sagalee taamu cubbu. Min maala turo? Oromoon nagaa, arsiin nagaa, tuulamni nagaa, bareentu nagaa, macca nagaa, arageen nagaa. Oromoo wallole tokkollee hin jiru. Oromoon hunduu nagaa. Wal dhabdee hin jirtu. Wal dhabdee tiiktookii irraati malee wal dhabdee Oromootii miti. Gaafa Oromoon wallaggaa miidhamu Oromoon arsii bira dhaabata. Gaafa Oromoon arsii miidhamu Oromoo wallaggaa bira dhaabata. Gaafa Oromoon shawaa miidhamu Oromoon arsii bira dhaabbata. Gaafa Oromoon arsii miidhamu Oromoon shawaa bira dhaabbata. Gaafa Oromoon harargee miidhamu Oromoon godina hundaatuu bira dhaabbata. Oromoon wallolellee hin jiru. Oromoon wal bira dhaabbata. Nagaa. Oromoo jidduutti lolli hin jiru. Kan lolli jiru tiiktookii irratti. Kan wallolellee Oromoo tiiktookii irraati malee Oromoo wallole, Oromoo wal qoode tokkollee hin jiru. Warri dubbii gara gandaatti ooftan har'a dubbii tana isiniifin qabadheen dhufe. Garuu kanaan duratti kan jellaaluu barbaannu jechuudha. Raachuudhaan baga gammadde irra deebi'ee baga gammadde. Baguma mu'atte waa lamaan nu boosite sabummaan nu boosite ikoonoomikaalii waa tokko bu'aa wayii buufteerta waan ta'eef nu boosite raachuun namuma mo'atuu qabutu mo'ate jechuudha. Dhugaa namni kun baay'ee natti tola. Maaliif jechuu dandeessan jechuudha. Naman arrabsu naman ga'u mucaa tasgabbaadhaa xiqqaan jedhu guddaan jedhu guyyaa tokkocha jechuudhaan hamma tiiktookii fayyadamuu jalqabe kanatti raachuu guyyaa tokko isiniin jedhu nama arrabsu argee hin beeku. Kanaaf raachuun baga mo'atee raachuun mo'achuullee qabaachuudha. Kan biraa immoo waa'ee Dr. Asliitiin wal qabateeti jechuudha. Waa'een Dr. Asliin beekamaadha. Asliin hammeena takka qabu garaa keessa. Dr. Aslii biratti hammeenuma takka garaa isaa keessatti argee hin jiru jechuudha. Garuu maalinni afaanii akka barbaade waa namaan jedha. Akka barbaade dubbata. Isa kanammoo hammeennaaf dubbachuu odoo hin taane namoota qabateetiniin uf jalatti deebisuudhaaf. Ani gaarummaa Dr. Aslii keessa wanni isa baradhe keessa jechuudha. Inni nama qoodeen beeku. Waa'ee godina kaanii kanama amma namni arsiidhaa, wallaggaa, harargee waan akkanaa kanan beeku dhugaa. Kana amana fudhaa. Aslii keessatti wanti akkanaa gonkumaa hin jiru. Nama qulqulluudha. Gaafa harargeen rakkatellee biruma dhaabbata. Gaafa booranni rakkatellee biruma dhaabbata. Gaafa shawaan rakkatellee biruma dhaabbata. Amma kan balleessaa qabu raachuullee miti. Kan balleessaa qabu asliillee miti. Aslii fi raachuun gonkuma waliin lolle. Garuu immoo amma kan dubbii oofaa jiru eenyuun ijoollee jala deemtee ebaluu kiyyaa akkasiyyoo kiyyaa jettutu dubbii kana hoo'isaa jira malee
Jarri lamaan waan irratti lolan tokkollee hin qabanii, waan isaan wallolchiisullee hin qabanii, walillee hin lolle. Dhugaa dubbanna taanaan jechuudha. Aslii fi maakiin raachuu baasuu keessatti eenyuun caalallee ijoollee naannoo biraa caalallee kan gahee taphatanii isaan lamaan jechuudha. Naaf argatte jechuudha. Maalin mucaan kun nama hundaa caalallee kan itti wajjin dhiyaatu fi wajjin taphataa ture eenyuun maakii fi aslii waliin taphataa jechuudha. Haga maqaa walitti baasanii soddaa kiyya waliin jedhanii akkasitti waliin taphataa turan jechuudha. Kanaaf rakkoon ho'iituu jidduu isaanii kan hin jiru garuu kan jidduutti uumaa jiru maa inni warra naannummaan jechuudha. Mataa isaanii naannessee yoo baanillee yoo galanillee waa'ee naannummaa malee waa takka dubbachuu hin dandeenyetu jidduu isaaniitti maal facaasuuf yaalaa ture. Dhibee facaasuuf yaalaa ture jechuudha. Amma raachuu yoo kan fudhatan taate maqaa kiyyaan nama tokkolleen arrabsinaa jedhaa ture. Nama tokko gadi baatanii maqaa kiyyaan arrabsinaa jedhaa ture jechuudha. Kanaaf warri yeroo baay'ee sammuun keessa waa'ee gandummaa malee kiyya malee ka biraa hin ta'u ana malee ka biraa hin ta'u dubbiin sirrilleen kiyya jechi sirrilleen kiyya kanamaa sirri baay'isawee warroonni akkasii dhibeedha dhibee qabu bara dhibee akkasitti jira guyyaa biraas ni qabadhu dhufe. Amma namni baay'ee yoo namoota nama arrabsan kana waan fayyaa qaban seetan rakkoodha bara saayikoloojikaal woor keessa waan jiraniif bakka yeroo hundaayyuu gadi aantummaa waan itti dhagaaniif yoo nama arrabsan malee akka waan olaantummaa hin qabnetti ilaalu jechuudha. Kanaaf malee jarri lamaan walloleetii miti Asladdiin Mahammad gonkuma naannummaa hin qabu. Ani wannan amanuu keessa jechuudha. Nama arrabsa nama arrabsa. Kuni kenna adda nama adda addaadha. Amma inni kan nama arrabsuu fi nama miidhuuf otoo hin taane namoota arrabseen boodatti namoota of jalatti dachaaseetiniin kaayyoo san galmaan gahuudhaaf jechuudha. Ana amma akkamitti akkasii ilaaltan beeku malee waan oduu sana amma iddoo sana irraa barree dubbachuun barbaanne malee akkamitti ilaalee waa lamatu waa sadii hin duun waa sadiitu dhufe jechuudha. Achirratti maaliin qabaa maqaa namallee dhahee jira. Hamzaa Shejjaa Birillee tapha qabaa. Raachuulleen tapha qabaa. Deebi'ee immoo gargaarsi uummata Arsillee achumatti jira jechuudha. Waa sadiitu wal qabe. Hamzaan keessaan gara jimaatatti as deebisee amma immoo raachuun guyyaa kanatti deebisuu hin danda'u jedhe. Kun ammoo wal nama dhabsiisu jechuudha. Oromoon lachuufuu hin ga'a. Raachuu moosisee asitti illee deebi'ee ammallee kan uumame waanuma kanaa jechuudha. As an akka kootitti kan fudhadhee Asladdiin faallee kan lolanii fi uummanni illikii keessa galee yeroo tokkocha keessatti waa lama milkeessuu hin dandeenye yaada jedhu olii galanii kan na fakkaate. Asiin gargaarsallee milkeessuu hin dandeenya. Asiin immoo raachuullee mo'achiisuu hin dandeenya waan jedhudha. Lachuun immoo mo'atamee jira. Gargaarsa uummataatiif meeqatu guurame akka ammaatitti naannoo $20,000 $20,000 guurame maakiin achi keessatti barreessite ibsite argeera fuula feesbuukii irratti naannoo $20,000 guurame jechuudha. Asiin immoo raachuun naannoo nama 100,000 oltu laalee jechuudha. Rikaardii haaraa cabsee mo'ate jechuudha. Kanaaf Oromoon waa lama milkeesse. Kan gargaarsaa hin milkeesse, kan raachuu hin mo'achiise, walumaa galatti eentu mo'ate jechuudha. Oromootu mo'ataa ta'ee bahee jechuudha. Kanaaf waan ijoolleen kun goote kana gamaa gamana gorree balii hojjennee afarsuurraa akka waliititti jara lachuu mo'ataa goonee araarsuu qabna malee gamaa gamanatti qoodee hanga gosa namaa arrabsuutitti ga'uun hin barbaachisu jechuudha. Meebi ana asirratti waan jibbu tokko ani shaalloon balleessaa qabnan Arsiin arrabsina ana arrabsa. Bakka ana akka barbaadde na godhina arrabsa. Garuu immoo gosa koon arrabse. Ani baacuun akkasiin jiru gosa irratti jechuudha. Hundi keenya kan aarre Aslii maa arrabsamaa miti. Asliin arraba ka bishaan fakkaatu qaba. Likki si galchee ofirraa si deebisa. Likkitti si galchee aga keessatti beekuudha. Garuu immoo gaafa gosummaadhaan nama arrabsutti dhuftanii walitti himutu jira jechuudha. Seenatu barraa'ee lafa jira. Yoo seenaa barbaaddanii walii dubbisuun ni danda'ama jechuudha. Walii dubbisuun ni danda'ama. Garuu wanti akkasii hin barbaachisu. Oromoon Oromoodha bakka. Hamaaf keessaa qabaachuu dandeenya. Badaaf keessaa qabaachuu dandeenya. Nama yoo dandeenye yoo namni tokko wallolee nama san jidduutti ibidda naqurra qabbaneessuu barqabna bara. Qabbaneessuu qabna. Mee ijoollee wallolte ijoollee kam ijoollee hundi isaaniitu fayyaalayyiidha bara. Garaa isaanii waliif qulqulluudha bara. Maal inni?
Raachuun yoo moote ka'ee nuti ka Oromooti haa mo'atu ka haa taphatu bakka. As deebinee gargaarsa illee ogurree nun uummatuma Oromoo qarqaaraa jirra jechuudha. Ijoolleen keenya kanarratti gonkumallee wal loluun qabu. Garuu asumatti Dooktora Aslii waan gorsuu qabu keessaa jechuudha. Mucaa fayyaalessa tokko tuqeera. Ani isa dhugaa Abdul Jabbaraa jedhu maqamaan hayaamu nama naasiiti waan ta'eef rakkoo hin qabu. Mucas yoo jedhe rakkoo hin qabu. Abdul Jabbaar natti mufatu nama naasiiti waan ta'eedhaafi. Abdul Jabbaari nama tasgabbaadha dhugaa. Ani mucaa kana dhugaa jechuudha guyyaa tokkotti nama isaa nama tuqe argee jiru. Ani isa gara YouTube'itti akka seenu namni fakkeenya naa ta'ee fi namni na gorsaa ture jechuudha. Koomentiidhaan gaggaafachaa ture. Moobaayilii tokkoroo tokko qaba amma isiidhaan hojjedharee jenna. Ishimaan seenee hojjedhu nama naan jedhe jechuudha. Ani beekumsa nan qabaa wanti hojjedhu nan qabaa garuu meeshaan qabu garuu na seessee akka hojjedhu na gorsa jechuudha. Mucaan kun namni baay'een Oromoon baay'een gara YouTube'araa dhufee gara YouTube'ii dhufee sooriidha. Gara YouTube'ii dhufee YouTube'ii akka fayyadamuuf nama gorsaa turedha. Ufillee immoo nama tasgabbaa. Haasawni isaanii nama baalaansi ta'edha. Gamanallee hin jedhu yoo qeequllee jechuudha. Bifa tasgabbii qabuu fi jiddu galeessa ta'een kan nama qeequ waan ta'eedhaa fi asirratti Asliin barreeffama inni barreessellee jechi inni jedhellee inni hubanne natti fakkaate aarii keessa miira keessa waan jiruuf waan hubate natti fakkaatu garuu dhugaa yuutuubar Oromoo qabdu nama tasgabbaayaa nama barnoota adda addaa dabarsu nama gorsu nama Oromoollee bifa jiddu galeessa jedhe nama jibbaan guutame osoo hin taane gara hundattuu bifa jiddu galeessa ta'een nama sagalee Oromootiif ta'aa jiru waan ta'eedhaa fi Abdul Jabbaariin tasuma tuqee fakkaate malee Asliin waan itti yaade natti hin fakkaatu waan sanii maraafu rakkoon qabu namni waluma tuttuqaa eegoon tuttuqee immoo dhiifuma ol gaafataa waanuma Oromoo tanatti walitti isaaf fide malee namni daangaa olii qotu tokko illee hin jiru. Kanaaf walii galattuu immoo Abdul Jabbaar yuutuubara jarri kuwwan tiktookaraa nuti warri yuutuubara walumaa galattuu dubbii nama arrabsuu kanatti baay'een fiinnu. Yoo arrabsamne illee arrabsamna malee asirratti immoo namaan eeyyamu mataa masaatu yuutuubiin namaan eeyyamu waan ta'eef baay'inaan gara onnoo kanatti hin fiinnu gara arrabaa kanatti hin fiinnu waan ta'eedhaaf kanaaf kana akkanumatti ilaallee bira tarraa Oromoon baga gammaddanii Oromoo hunda mo'atee raachuun mo'achuu Oromoon mo'atee gargaarsi kunillee gargaarsi ammas ga'u walitti qabamuun Oromootu mo'atee walumaa galatti inuma mo'anne jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa please subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa ulfaadhaa.